Dameewwan fayyaa xiyyeeffannoon guddaan kennamee fi hojjetamaa jiru keessaa fayyaan haadholiif daa'immanii isa tokko. Godina Jimmaattis miidhaa haadholiif daa'imman irra gahu hir'isuuf jecha dhaabbilee fayyaa babal'isuu kaasee hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa kan jiru yoo ta'u, haadholiin hospitaala Saqqaa Coqorsaatti tajaajila dahumsaa argatan hordoffiin nuuf taasifamaa ture jedhu. Jalqabuma gaafa ulfatamu kaasee hordoffiin naam ji'uma ji'aan deddeebi'aan ture kunuunsi gaariidha. Rakkoo yoo jiraates deebi'aan ture inni nagaas immoo deddeebi'ee ilaalamaan ture. Ciniinsuunis akkuma naqabeen dhufee sumatti hin dada'e. Jara buufata qacamaan na ergan. Buufata qacamaatu na erganiinna dhufee asitti mana na dhukkubnaan achi dhageenyaa asitti na dabarsanii. Na laalaaran dhiiga kootis tiraasaawundiidhaanis na laalaaran. Lakkoofsi haadholii dhaabbilee fayyaatti dahanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Haa ta'u malee ammas darbee haadholiin manatti dahan jiru kan jedhan tajaajilamtoonni kunniin dhaabbilee fayyaatti dahuun haadhaafis ta'ee daa'imaaf bu'aa guddaa akka qabu himu. Asitti yoo dhiigni keenya waa rakkoo godhates dhiiga keenya nu laalaati nu deenya. Manatti immoo yoo deenye ofoltiin keenya bahuu dadhabee dhiigni nurra danatee jedhee sireedhaan baatamne nuyiif daa'imni adda baane bakka buufataa dhufna. Itu lubbuun keenya cannaqamu jechuudha yookiin matoorii irratti kaa'amne as fidamna. Asitti immoo offoltii keenya sirriitti nu laalanii nu baasanii dhiigni keenya sirriitti nu laalamu iyyuu deenya. Qeetti damuun midhaa danuu qaba ijoolleenis waa danuu ta'uu dandeessi. Asitti dahuudhaaf immoo amma ta'e yaadee argataa daa'imaa gulukoosiin jira wanti hundinuu jiru. Anis amma ta'e asitti amma torbii tokko taa'ee gulukoosii 2 fayyadameera. Mucaan koo hafuuraan qabu mucaan kee takka taa'uu qabadanii marfee adda addaa marfee naa waraanaa turan. Itti gaafatamaan hospitaala sadarkaa jalqabaa Saqqaa Coqorsaa obbo Mahammad Ibrahim buufataalee fayyaa waliin qindoominaan akka hojjetan eeruudhaan hospitaalichatti haadholiin 100tti lakkaa'amaniif ciniinsuun itti jabaate tajaajila wal'aansa baqaqsanii yaaluun dahuu isaanii dubbatu. Sadarkaa buufata fayyaatti kan hin dandeenye ogeessi gaafa nu biratti rifar godhu asitti ogeessa olaanoodhaan tajaajila argatu. Kanaan wal qabatee ji'oota 3 arfan darban kana keessa gara haadholii 600 ol ta'anii tajaajila dahumsaa nu biratti argataniiru. Baqaqsanii deessisuudhaan immoo haadholiin 100 ol tajaajila kana nu biratti argachuudhaan lubbuu haadholii daa'immanii hambisuun danda'ameera jechuudha. Itti aantuun itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Jimmaa Muniiraa Jihaad gama isaaniitiin godinichatti buufataalee fayyaa 120f hospitaalota 8 keessatti tajaajilli dahumsaa akka kennamu himaniiru. Kanumaa wal qabatee ji'oottan 6 darban keessatti haadholiin 59,000 ol dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila dahumsaa argachuu isaanii eeruudhaan. Haadholii tajaajila argachuu qabanii 58 ta'anii karoorfame. Gara haadholii tajaajila argatan gara 59 tajaajila argatanii jiru jechaadha. Kun karoora irraati waan ta'eef haadholiin nuti karoorsinuu fi kan lafa qabatama lafarra jiran garaagarummaa qabaatu waan ta'eef parsantaa 100 oli. Kana jechuun immoo ammas haadholii manatti dahan hin jiran jechuudha jechaadha. Godinichatti fayyaa haadholiif daa'immanii eegsisuuf keellaawwan fayyaa dhaloota lammaffaa gandoolee garaagaraa keessatti ijaaramuu aadde Muniiraan himaniiru. Keellaa fayyaa tajaajila qindaa'aa kennamu gandoota fagoo ta'an irratti babal'isuudha jechaadha. Isa kanaaf immoo keellaan fayyaa yookiin comprehensive health post kan jedhamu gara 26 aanaa godina keenya keessatti ijaarsi isaa jalqabee 19 xumuramee tajaajila kennaa jira jechaadha. Isaan sana keessatti keessumaa dursa kan tajaajila argatanu haadholiif daa'immanii gara haadholii 7,100 akkas ta'anii hamma ji'a 6ffaa kanatti tajaajila dahumsaa keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa kana keessatti argatanii jiru jechaadha. Yeroowwan itti aanan keessattis dhaabbilee fayyaa godinichaa hunda keessatti tajaajila qindaa'aa kennuun fayyaa haadholiif daa'immanii mirkaneessuuf ni hojjetama jedhameera.